Itoophiyaan biyya saboota, sablammoota akkasumas uummattoota hedduu afdaneessummaa, addaneessummaa fi amantaa hedduu qabdudha. Kana malees akka biyyaatti biyya seenaa waloo gabbataa qabdudha. Sirnoonni darban garuu haala ijaarsa biyyaa itti geggeessaniin Itoophiyaa rakkoo walxaxaa keessa galchuun egeree biyyattii dukkaneessaa dhufeera amantaa jedhu qabna. Sodaa fi dhiibbaa itti fufiinsa biyyaa irraa uumamaa dhufeenis dhimmoonni gurguddoon lama akka sababaatti ka'uu danda'u jennee amanna. Inni jalqabaa seenessa qeenxeeti. Seenessi qeenxee barootaaf labsamaa dhufe hawaasa gidduutti wal qoodiinsa, wal shakkii, jibbiinsa uumaa dhufuu isaatiin rakkoon ijaarsa seenessaa irratti biyya mudateera jennee amanna. Seenessa qeenxeen seenessaan wal qabatee biyya kana keessa seenessoota fiixee lamatu jira. Seenessi jalqabaa seenessa heddummina hin fudhanne, sabdaneessummaadhaaf bakka hin kennine, Itoophiyaa ta'uudhaaf na fakkaadhu seenessa jedhutu ture jechuudha. Kun immoo seenessa fiixee biraa dhaleera. Seenessi fiixee biraa dhalate kun immoo seenessa sifa akkaadhee Itoophiyaa ta'uu mannaa kophaa ba'uu wayya jedhee seenessa cunqursaa qofa lallabu, seenessa walitti dhufeenyaa fi hariiroo uummataatiif bakka hin kennine. Seenessoonni kun lamaan siyaasa Itoophiyaa kana akka hin ititnee fi fudhatamummaan isteetii yookaan biyyummaa kun akka hin jiraanne godhaniiru amantaa jedhu qabna. Sanarraa ka'uudhaan akka paartii badhaadhinaatti ijaarsa seenessa walootuu furmaataa ka jedhu an akkasii qabna. Seenessa waloo jechuun maal jechuudha? Akkamittis cabinsa siyaasaa Itoophiyaa keessatti mudate kana fayyisaa kan jedhu tarsiimoo bal'aa imaammata bocnee itti dhufnee jirra jechaadha. Seenessa waloo jechuun Itoophiyaa keessatti hariiroon sabootaa fi sablammootaa sirnoonni darban cunqursaayyuu haa ta'u malee seenaa waloo waliin qabu, seenaa waloo waliin qabu. Injifannoo waliin galmeessanii jiru, biyya waliin itti fufsiisanii jiru, duudhaa hawaasummaan qabu. Dhimmoonni kun akka kaapitaala yookaan horata hawaasummaatti fudhannaa kan jedhu qabna. Kanaaf tokkummaadhaaf wantoonni adeemsa seenaa keessatti horanne tokkummaa biyyaalessaa kana itti fufsiisuudhaaf, Itoophiyaa akka biyyaatti itti fufsiisuudhaaf seenaa keessatti duudhaa waloo horannee jirra, sana gabbisuun barbaachisaadha yaada jedhu qabna. Lammaffaa cunqursaan tureera. Cunqursaan sirnaan wal qabatu turee jira. Cunqursaa sanaaf immoo fala waaraa kaa'uun marii biyyaalessaa bu'uura hunda hirmaachise, karaa hunda hirmaachiseen fala waaraan finna jennee amantaa akkasii qabna jechaadha. Kanaaf akka paartiitti ilaalcha jidduu qabna jechaadha. Centrist approachii qabna. Kana jechuun maal jechaadha? Dhugaa tokkummaa biyyaalessaa Itoophiyaatti fufsiisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Sirnoonni ijaaraman garuu sabaaf sablammootaaf eenyummaaf sabaaf sablammootaatiif beekamtii kan kennan, sabdaneessummaa kan taate, garaagarummaa kan keessummeessitu, sirna federaalaa hunda hammate Itoophiyaa hunda fakkaate ijaaruutu faalaa jira. Adeemsa seenaa keenya keessatti immoo badiiwwan uumamaniif tokkoffaa marii biyyaalessaatiin wantoota bu'uuraa biyyi kun irratti walii galuu qabdu uummanni Itoophiyaa hundi itti hirmaate, qaamni hundi itti hirmaate falli waaraa barbaachisaadha yaada jedhu qabna jechuudha.